Nagaa fi araarri fayyaanni waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanala koo akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Egaan nagaa kootti ansuutiin guyyaa har'a kana wanta baay'ee nama gaddisiisu tokko qabaddeetiin gara keessan kan hin dhufe jechuudha. Wanti kunis maal inni obboleettii keenya Gannii Oroo jechuudha. Hin beektu namoonni baay'een keessanii Gannii Oroo jechuun haadha miskiinota baay'eeti. Rakkattoota biyya keessaa biyya alaa otoo hin jenne amantii kutaa gandaan otoo wal hin qoonne namoota baay'ee gargaaraa turte. Imimmaan buustee namoota baay'eedhaaf sagalee ta'aa turte. Egaa haa ta'u maleetii nama gaariidhaaf biyya lafaa kanarratti wanti gaariin baay'eema isaanii ulfaata. Yeroo darbee kana immoo ajandaa ishee irratti deddeebi'aa ture hedduun keessan argitaniitu jirtu haala baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Egaa waaqayyo immoo gaariidha. Obboleettiin kunis tarii dhiphinumaaf aarii ta'uu mala. Yeroo ammaa kanatti garuu dhukkubsattee mana yaalaa keessatti argamte haala ulfaatarra akka jirtudha jechuudha. Obboleessi keenya Naahilaan kan dubbataati jiru. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waaqayyo gooftaan gara ishee haa goruu, fayyina addaatiin gara ishee haa dhaqu jechuun jaalladha. Kana maleetis immoo mucayyoon kun baay'ee kaleessa nama hedduudhaaf gargaarsa ta'aa turte, sagalee ta'aa turte, namoota baay'eetii rakkina keessaa harka qabdee baasaa turte jechuudha. Har'a yeroo isheen kuftu kanatti yookiin immoo yeroo isheen dadhabdu kanatti cinaa dhaabbachuun ga'ee keenyadha jechuudha. Namoonni dandeessan karaa kamiinuyyuu haa ta'uuti waan qabdaniitiin bira dhaabbadhaa. Mucaan kun otoo jechoonni baay'een itti darbatamu erguma haalusuma keessa darbite sana keessattiyyuu jajjabaattee xiyyeeffannoo ishee hojii isheetirra godhattee hojjechaatu jirte jechuudha. Kana maleettis immoo namootaafis sagalee ta'uu hin dhiisu ilmaan itti fufa jettee yeroo darbe hunda'u akkaawuntiin lammaffaa banattee dubbataa turte jechuudha. Egaa kaayyoo cimaa dura isheetii nama qabdudha. Akkasuma immoo haadha dadhabduun qaba. Haadhi koo ana malee jiraachuu hin dandeessu yookiin immoo yoo nan hin jirre haadhi koo namni jiraachisu hin jiru jettee imimmaan buustee waan baay'ee dubbataa turte jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo dhugaa dubbachuuf mucayyoo kun baay'ee tokko na gaddisiisti. Waaqayyo gooftaan nuti laphee ishee argee fayyina addaatiin gara ishee haa dhaqu jechuun jaalladha. Kanaatiif wanta dandeessaniin wanta dandeenyuun obboleettii kana fayyitee gara hojii isheetti akka deebitu yookiin immoo fayyitee too ijjattee akka kaatu iddootti maciistee jirtu sanaatii akka horshin jettuu fi jajjabina keenya gargaarsi keenya baay'ee ishee barbaachisaa, kadhanni keenya baay'ee ishee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanti isiniin jedhu yoo jiraate adaraa jaalala waaqayyooti wanta qabdaniitiin obboleettii kana cinaa dhaabadhaa. Fayyiteeti haadha isheetiif illee biyaansi as keessatti yookiin tarii fedha waaqayyoo ta'e iddoo hojii isheetti deebitee hojjechuu dandeessi. Iddoo makaleessaa sanatti deebitee hojjechuu dandeessi. Garuu biyaansi amma haala ulfaataa keessa waan jirtuu fi iddoo amma jirtu kanaatii kaatee haadha ishee isa isheen haadha koof jiraachuutiin qaba jettee imimmaan buustee bo'aa fi turte sanatti nagaan akka galtu gochuun gahee keenya jechuudha. Kanaaf obboloota koo amma qabdaniitii waan dandeessaniin cina dhaabadhaa jechaa waaqayyo gooftaan ishee akka gargaaruufis kadhanni keenya immoo faayidaa guddaa qaba isiniin jedha. Lafa jirtanitti kadhadhaa fi isiniin jedha. Miskiinota namoonni akka kanaa nu jalaa dadhabanii arguun baay'ee tokko namatti ni ulfaata. Egaa mucattii kana dhiphinumatu lafaan gaate jedhee yaada. Waaqayyo waan hundumaa keessatti gaarii waan ta'eetiif immoo waaqayyoon haa kadhannuu fi isiniin jechuutiin nan jaalladha. Egaa guyyaa irraa kana namoonni kaleessa ishee ajandaa godhatanii gamana gamasiirras ishee oofanii isheetti wacaa turan sunis irraa adunnoo maaltu akka isaanitti dhaga'amu naaf hin galu. Waaqayyo hunduma keenyaaf laphee gaarii sammuu gaarii nuuf haa kennu jechuu jaalladha. Sammuu qajeessee yaaduu danda'u. Baay'ee ulfaatti biyyi lafaa kun namoota gaggaarii, namoota garaa laafoo, namoota bakka akkam jedhee akkasinitti himuu hin beeku. Namoota akkanaatiif hin mijattu dacheen baay'ee rakkisti jechuudha. Kanaaf ayyaanni waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u sheer godhaa. Inni cabsee karaa banuu na dura bu'aa. Akkana argatamee miti akka maaliif ta'a. Waan ancan jedheef hin gawwamne waan ani eeguun beeka. Waaqni koo yeroo isaatti waan haaraa godha isa cimeeka. Nan gatu nan beeka. Guyyaa yaadatamu
yaadatamu namni isaa